مالك بلنا توفتا من تيتي أنك بالله تنو فريج دائما إيراك كيتي تكبلا وفي أركس قدك أبي ما أفهم بندرات ما أفهم بندرات أركك قدك أبي لا أتي ما أفهم بندرات ما أفهم بندرات بقى جبت معنا لا سيغان لا فرس يا كسيدي أكا تسمعنا دبي قرامود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتو هردوتو تكينيا بقى جرتني أكم جرتنا نجا قبضني فيا كيسني إن شاء الله جرتو نجا فيا وليد جاني ربي خير يا قدو أكم نجا قبضني سني هدو سن رابطه دي فهم لينا قدو والله هدو سن رابطه ياوني بيتني وان كيس دبر ليني بيتو هند كيسانوني بيتني جريتي نبتي قبا وري هردوتو تكينيا الحمد لله على كل حال وهم دبر دبري أسجني جرا قالن نساقو أما نبر أراكون تكنجرو قالن نساقو وهندي بكا قدرت تجرتي رياض المنا ما كانت تبقى قرانا من ياتوان تيفي كان في دمكي الليمتي أدو كان كيس تايواني أسوف ندير كم سيسي فيديو تكالي قلقل أركيتن باي إنقد باي قد واني نقد سيسي مالي وقايت انتاتي دو ربي لغا نما بوچستي ليدا والله نما بوچفتي نما قد سيسي لي أكملي كونوت فيديو انتناتي إيه سيداوكا أنك بالله تنو فينجا مالك بلنا توفتا من تيتي أنك بالله تنو فريج دائما إيراك كيتي تكبلا وفي أركس قدك أبي ما أفهم بندرات ما أفهم بندرات أركك قدك أبي لا أتي ما أفهم بندرات ما أفهم بندرات دائما إيراك كيتي لا شو بايون بني أكمل نقل جميل لا أكمل نقل لا أكمل وانا أكمل نقل جواد نعم أكمل نقل جواد أكمل نقل جواد أكمل نقل جواد ولي بودي لا فرس كسيدي بقى جبت معنا لا سيغان لا فرس يا كسيدي أكا تسمعنا دبي قرامود فيديو تنا أكو مرقتني تكونو فيديو كان فكات أرقتني جرتو أجين لغا ربي سرين دليني ديفم اللينا قدا أجين سرين دليني حاجة في دلي نمني جارتيو في تيوم كولو لوتي يو ديما برامو إتي دچانا ركون قبو ديما برا واني نتيجة رسانون داو كان إتي دچانا غرو نمني جارتيو في تيوم كولو للي دايو دف جيسي وكان مودلو في جيسي تانا أكنا قوچو نسا باي garana manyata nagadisiise baay'ee nagadisiise ani gara jabeenyi ilma namaa kun akkamitti si akkami waliyaan nabadaati akkami waliyaan akkamitti waan akkana kana raawwata namni mee murtii arsii keessatti dubartii garaa qabduu fi dubartii garaa qabdu tumuun yookaan dhayoon hagam akka nama adabsiiftu dubartii dhaltee ulmaa ciisaa jirtus seera qaba harkaan hin tuqamtu mushuuleen dha'uu miti jechanoo arrabsuun gaarii miti nama adabsiisa garuu biyya namaa tana keessa jirraafi malee hajjiin har'a silaa qamaxxeeshoo hidhameeti ni beektu qamaxxeeshoo lakkoofsa 8 hidhameeti dhukkeen irraa ka'uu qaba ture garuu biyya namaa tana keessatti harka nama laatuun gatii nama kaffalchiisa waan ta'eef kanaaf hordoftoota kiyya aduu keessa jiran leedha mee gara gaaddisatti sikeettiin xiqqoo waliin haasoo akkuma isiniin jedhe dhugaa rabbi hajjiin silaarra osoo biyya namaa tana ta'uu baattee biyya keessa jiru tana keessatti keessaa'uu harka namatti laachuun baay'ee nama rakkisa waan ta'eef seerumaan fixa waa hundaa'uu an akka kiyyee osoo ta'e hajjiin har'a mana buluun qabu dhugaa rabbi har'a mana buluun qabu ture jaartii fi akkamitti akkana godhan namni taan jibbanii taan leellisuun gamma akkana haadha ilmaanii sanuu dhiiga kee garaa qabdi dhiiga kee garaa qabacha dhiiga kan kee akkas godhuun garagalchitee gubbatti baatee akka harreetti tumuun hagam namatti hin dhagahamu sammuu siin dalagu xiqqoo maala kee hajji eeshfii ayi xiqqollee yaaduun bara hin barbaachisaa bara bal'isi yaadii moo aguma geettu kanaan ani qaama si guddate malee sammuun hin jiru ara ishee miidha wallahi garuu afaan illee sin darbatu baay'een si kabajalledha waan ta'eef kabajaa walii qabna garuu gocha akkasii isin raawwattu
baay'ee natti dhagameeti jiru hordoftoota wallahu sun dadda maan namni dubartiin akkas gootu sun barre isiin akkas gootu sun haadha keetiilleedha obboleetteetiilleedha intalateilleedha tadhaltee harka qabdu sunis barre isiinis barre mijawan nama daa'imni xiqqoon sunis intalateeti godawaan isii kun nama beeyta dubartii akkami akkana goota haadha ta'eeti bar dubartiin haadha keeti bar tadhaltee ayyoon ta'e tadhaltee hagara si geette akkisiisanii garaatti si baatteeti bar ara ishee midhaaji wallahi baay'ee dogoggorteerta dhiifama gaafadhu garuu dafiiti baay'ee dogoggortee jirta gochan taane akkasitti namni akkami akkana raawwata yaari wallahi hordoftoota kiyya homa miira keessa galeetan homaa haasawnu laale wallahi maaliif baay'ee nama gaddisiisa viidiyochi yoo argitan taate baay'ee nama gaddisiisa itti dhaadata yoo deessee amma dhaltillee fakkeenyaaf amaliyaa yoo kataa ta'e ilmootan teessi jalaa fudhadhaa maali jibbaa kana ga'e kun yoo hin jaalane akkama karama nagaatiin adda ba'utu irra hoyyaaru rooroo akkana walirra geessummaan isiin tuni bar gara baattee wajji miidhamtee akkuma haatee garaatti si baatte sanitti isillee nu garatti baatteeti waliin rakkachaa jirti bar ati maal sitti dhagama ofii garatti hin baattu waan ta'eef maaliif obboleettii irra laali haadha keetii irra laali haadha tinti akkasi gara si baatte san irra laaliti nama akkana godhuun baay'ee namatti ulfaata wallahi hajji baay'ee nama gaddisiisa keef haram yaaki haram dhugaa rabbii haram irraa deebii yoo nama yaadu taate irraa deebii gocha kanarraa yookaan immoo dhugaa rabbii nama qabdu jettee yookaan immoo miskiina jettee hin dubbattu jettee akkana itti taphachuun booda gatiis si kaffalchiisa dhugaa rabbii garuu dhiiga keetimi akkamii akkana gootaatti sitti hin dhagahamu maal akka hajji ara sheemi si hagan otutti kullee taane nama illee yoo sodaachuu baatte rabbii sodaadhu sagalee nama sodaachuu baattu rabbii sodaadhu garuu biyya seerri jiru keessatti akkana dubartii akkana godhuun ishee ofiif socho'uu dadhabdee ol ka'uu dadhabdee lafa harkifattu irratti baatee akkana goota garuu dhimma jaarsa jaartii keessa ka beeku rabbuma waan isin gidduu jiru ka beeku rabbii tokkicha kan hin beeku garuu wanti natti dhaga'ame miidiyaa irra baaftee akkasitti kaameraa kaayattee akkasitti tumuun hagama akka nama dhaga'amu odoo si taate ati bakka sii bu'ii ilaalime odoo si taate fakkeenyaaf ati akkasi garaa qabattee yoo akkasii sirratti taphatan hagam si dhaga'ama eetuma miskiina yaakii nama hin qabdu jettee akkana dib a'uuzu billaahi min shaytaani garuu baay'ee na dhagamee jira hordoftoota haa ta'u garuu namummaatu na dhagame dubartiin obboleetti teenya haadha teenya ilma jaartii teenya haadha teenya obboleetti teenya akkamin namni obboleettii fi yoo obboleettii ta'e akkas godhan akkamitti yoo obboleettii teenya fakkeenyaaf yoo akkas godhan hagam na dhagama obboleessi ishee yoo arge akkamitti haati isaa ishii yoo argite akkamitti hin callisti maali ara xiqqoof baramee oromoo xiqqoof baraa ishii kanaaf dhiifama naa godhaa wallahi miira keessaniitti hordoftoota biyya isinitti illee dheeresse dhiifama naa godhaa sareen tawfiituun beektu reenee gee qaqqabadhu jettidanii tiyyaa hin beeku tanamarraa haasa'uun iddoo ni ulfaataa amma viidiyoon uma garaana nyaattee fi mana dhagameen isinii ibsee kanaaf hordoftoota biyya na waliin turaa isin jedha inshaallah viidiyoo biraatti waliin jechaan akka jirtanitti nageenya keessa waliin haa jiraatu. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.